Namticha Konyaa Jimmaadhaa Saara Bilbila Raadiyoo Sagalee Walabummaa Oromiyaa irratti nu argamtee haala Oromoonni gama Jimmaadhaa keessa jiran keessumaa hidhaa fi gidirfama ajjeechaa barbadeensa qabeenyaa loltoota poolisoota Koloneel Abiyyiin Oromoo irratti raawwataa jiru nuuf ibsuuf argamu keef sin galatoomfadha. Maaltu jira gama Jimmaa kana? Warra Raadiyoo Sagalee Walabummaa galatoomaati. Gama Jimmaa kana wanni jiru hidhaa fi akkuma itti horeetti jira. Ajjeechaan illee nama jira. Yeroo darbe naannoo torban lama deemaa jira. Gaafa guyyaa lama jechuudha. Torban sanbata darbe jechuudha. Godina Jimmaa naannoo keessatti barataa kutaa 11ffaa Ahmadiin Tayyibuu kan jedhamu nama maatii gargaaraallee baratudha. Yeroon kun yeroo boqonnaati. Yeroo boqonnaa barnootaa kanatti gara maatii isaatti galee osoo inni gaagura hidhataa jiru yeroo kanatti muka gatamaa kan jedhamutu jira. Biyya keenya muka gatamaa jedhamu yeroo inni daraarutu jira. Darbi isaa damma filatamaadha. Bakka dammi hidhamutti immoo namni nyaata yookaan galaa jechuudha. Nyaata bilchaataa dheedhiis qabatee deema. Torban tokko lamaaf achi turee deebi'a. Achi keessatti dhaqanii barataa harka duwwaa jiru jechuudha. Nama hojii isaarra jirutti dhukaasanii ajjeesanii sana booda reeffi isaallee gubanii waajjira poolisii aanaa Sigmoo fidanii achi booda magaalaa keessa deemanii namoota hundaa mucaan kun waraana bilisummaa Oromootiin beektanii kottaa jedhanii halkan magaalaa sakattaa turanii qorri bittinneessaa uummata reebaa. Sanaan booda amma gara nama 100 oliitu jira mana hidhaa jechuudha. Shamarran dubartoota waggaa 60 dabalatee kan 60 keessatti qabu dubartoota 20 tokko akkasuma shamarran waggaa 11 waan akkasiitu umriin jiraa hidhaaf hin gahin jechuudha. Warra akkasii walitti qabamanii hidhamanii jiru jechuudha aanaa Sigmoo keessatti. Dhugaan wanti guddaa ajjeesanii reeffa gubuun kun Gujiitti, Booranatti, Wallaggatti waanuma baramaa ta'eera. Waggaa lamaan kana amma reeffa gubuun gara Jimmaattis darbee akka jiru sirraa hubadha. Itti dabalataan ammoo namootni hidhaman ganama 100 ol ta'uu kaafte. Amma Oromoota hidhamanii jiran kana maal gootanii jedhanii hidhanii. Warra hidhame kana keessa maanguddoota jaarsolii fi shamarran umurii 11 jettu kana osoo maqaa isaanii kaaftee waan afesitti dabalte. Namoonni kunniin warra hidhamanii jiran dhiiraaf shamarranis jechuudha. Namoota tartiibaan maqaa isaanii barreeffama irratti waan qabadheef namoota muraasatu nama tokko lama ta'ee maqaan keessaa adda baafama. Barreeffama bakka barreessee kaayiree yoo ilaalle hunda jalaa hin qaba maqaa jalaa jechuudha. Keessumaayyuu namoonni magaalaa keessa jaalabdalee isaa danduu riseedhaa jira akkasuma Abdulaziz Fadiluu deebiseen jechuudha. Obboleessi kiyyaa Maamasaanii Maamud kan jedhamu hangafa keenyaa mana isaa waajjira bilisummaa Oromootiif kireessee mana sana yeroo kireessee jedhu qalamii illee alaabaadhaan dibsiisee jechuudha halluu manaa. Sana booda gaafa duraa fiilmii itti guufanii warri poolisii hinjibiin jennaan kun qabeenya kiyya malee qabeenya nama dhuunfaa miti qabeenya kiyyatti namni nan gaafatu jedhee deebisee fi warri qaama mootummaa asitti dhufanii hanga miliyonaatti siif kenninaan nuti sirraa kenneeffataa jira kanaan kireessiin jennaan allakki waan kireessi keessan deebi'u kun kaayyoodha malee waan maallaqaan bitamuu miti jedhee kan didee maqaa waraana bilisummaa Oromootaas keessa jira jedhuun maqaa Oromoosooti jedhuun yoonga yoonaa waraana bilisummaa Oromootti keessa jira adda wanti nu beeknu hin jiru. Sababa kanaatiin hidhamanii achi keessatti raarfamaa jiru. Jaalabdalee isaa danduu baay'ee nama rukutamee miidhameera. Namoonni baay'een jechuudha rukutamanii miidhamanii makiinaa paatirooliitti fe'anii maddaa keessa geessanii achitti reebanii yeroo darbii deebisan makiinaa illee namatu fuudhee mana hidhaa keessatti ol galcha jechuudha. Haala akkasiitu deemaa jira achi keessatti. Egaa kun amma kan naannoo Jimmaati gaaffii wal fakkaatuun gara Konyaa Iluu Abbaa Borii Bunnoo Baddalleedha. Keessumaa Bunnoo Baddallee keessatti bosonni uumamaadhaa gubataa ture. Manni namootaas hedduutu gubataa ture. Ammas immoo waan sun itti fufee jira kan jedhutu jira. Mee dhimma sanallee agarraa quba qabdu nuu kaasi. Wantoonni akkasii yeroo mudatan miidhaginyaa durii bara wayyaanii ture bara mootummoota naftanyoota duraan darbani. Bosona gubuun aadaa wayyaanii ture hoboota keessa galaadha kan oolu jiru. Deebisanii magaalaa keessatti biqiltuu dhaabaa bosona uumamaa kan uummanni irraa fayyadamu. Qilleensa biyya kanaatiif illee addunyaan illee kan irraa gargaaramaa jirtu deebisanii gubuu jechuun ofuma mataa isaatiin akka biyya diiguu ta'e itti hubannaa. Oromoon badii tokko malee mana hidhaatti dhiyaata. Mana murtiittuu deebii akka hin dhiyeeffamneef fakkeenya hojii kaasee aanaa Sigmoo keessatti qorataan waajjira haqaa tokko badii jira. Deemsifamee si ajjeenne jennaan badii hanga onaa bakka inni ga'e hin beekamne. Akkasumas itti gaafatamaan waajjira haqaa aanaa Sigmoos doorsifamee mana ofiitii baqatee mana abbootii seeraa godhaa jira. Akka seeraan ilaalle godhame. Wanni kana maaltu godhaa jira? Namoonni yoo mana murtiitti dhiyaate bakka hin qabamu bilisa ba'u. Kanaaf achi keessatti hiraasamaa jira. Amma yeroo kana reefi kutaalee Oromiyaa
warra duraanii hin hubbatinitti darbee rakkoon adda addaa mudataa jira malee kana dura waan uummata wallaggaaf gujiirra ga'aa ture fageenyarraa yeroo dhaga'u namni keenya sobaa jechaa ture amma immoo yeroo inni qaamaan itti dhufee jedhu argee hubatee wanta dhugaa jiru argaa jira namni jechuudha. Wanni kun kutaalee Oromiyaa gaafa Oromoon kutaa tokkorraa miidhamee jedhu warri taa'ee ilaalu buutuun dhaawatan bakka tokko gaafa dadhabsiisaa bakka tokko darbamaa jira. Oromoon kana ofirratti taa'ee ilaalaa jira. Kun immoo itti fufaa jira malee waan hir'ataa jiru miti guyyaa guyyaarraan dabalaa jira. Namoonni sabboontonni hidhamaa jiru. Nama haqara deemu qofa hidhamaa jira. Warri kaleessa basaasa ture diinaaf dabarsee kennaa ture har'a qabsaa'aa ta'ee miidiyaa irrattis bakka hundatti afaanitti bana. Warri kaleessa immoo lafeetti calee waan kana asiin ga'e mana hidhaa jira. Kun maalitti agarsiisa? Uummanni Oromoo kana ilaalee hubachuu danda'a. Kana ittisuu hin barbaadu. Walumaa galatti mootummaan kun uummata Oromoo balleessuudhaaf deemaa jiru. Dhugaa dubbachuuf. Ulfaatu konyaa jimmaadha. Akkuma waliin quba qabnu qeerroof qarreen Oromoodha. Qabsoo bara 2014-15 jalqabee 18 deeme keettaarsaa baase haa ta'uti qabsoon sun galma yaadameef osoo hin geenye Oromoon bilisoomeera warri aangoo qabatanii ijoollee abbaa gadaati. Mootummaan kun mootummaa Oromooti jedhanii qaamonni garaagaraa Oromoo moossuu yookaan goyyomsuurraan kan ka'e gidiraan kan duraarra Oromootti jabaateedha jira. Akkuma immoo kaasaa turte yeroo Oromoonni lixaa fi kibba Oromiyaadhaan immoo Oromoonni kaan walirratti ilaalaa turanii amma immoo ajjeechaan sun qabeenyis gubatuu fi hidhaan bakkayyuu ol ga'eera. Meedhuma irratti maaltu ta'uu qaba Oromoof maaltu falaa gabaafsidha madhuu marii keenya irraa xumurree fuuldura sitti deebiinsi odeeffadha. Wanni ta'uu qabu amma akkuma tiisitti yeroo ammaa kana qaamonni garaagaraa sooshaal miidiyaa irrattis miidiyaa argatanittis bakka deemanittis Oromoon aangoo qabateera ilmaan abbaa gadaatu aangoo qabatee jedhanii odeessu. Warri waan kana jedhanii odeessan eenyu jedhee uummanni Oromoo yoo gaafa dhumatu makaayyuu dafee deebii argachuu danda'a. Warri waan kana odeessan warra yakka qaban warra harki isaanii miidiyaa warra qabeenyi isaanii waan kaleessa wayyaanii wajjin godhaa turetti hirkatu warra qabeenya sanaan of ijaaranii maatii horatanii akkasumas ilmaan Oromoo irratti yakka suukaneessaa godaannisa seenaa akkasumallee seerii dhiifama godhee fi kan seenaatti dhiifama godhuu hin dandeenye bara deebisanii gaafa obbidiyoo kaleessa uummata dabarsitee kennaa turte aangootti ol baatu akka waan Oromoon aangeetti ilaalamee uummata Oromoo bijjaajessaa jiru. Kana keessatti uummanni Oromoo kan inni beekuu qabu warri kaleessa qabsaa'ee itti dadhabee itti dhiigee itti hidhamee itti reebamee akka qabsoon kun as geessu warri godhe har'illee kabajaan qabu tuffatamaa jira mana hidhaatti guuramaa jira waan ta'eef Oromoon kanarraa kaasee dhugumaan ilmaan abbaa gadaatu aangoo qabate moo ilmaan abbaa garaatu aangoo qabate kan jedhu adda baafachuu danda'a asirratti. Kanaaf uummanni Oromoo ammas wanti inni godhuu qabu bara Minilik uummata keenya fixaa ture gaafa Oromoon Arsii cabu Oromoon kutaa biraatti hin birmanne gaafa Calanqootti Oromoon cabu Oromoon kutaa biraatti birmachuu qabu walii birmachuu dhabuutu gabrummaa waggaa 150 uummata Oromoo irratti diriirse. Ammas taanaan gaafa Oromoon Wallaggaa gaafa Oromoon Gujii Oromoon Jimmaa Oromoon Arsii Oromoo kutaa fedhe keessa jiru dhiibbaan irra ba'u yoo waliif hin birmanne Oromoo bakka tokko dadhabsiisee bakka humna qabu ammas deemee dadhabsiisaa deema Oromoo kutaadhaan cicciruudhaan adeemuu ilaalchi siyaasaa deemamaa jirus Oromoo kutaadhaan adda qooduudha waan ta'eef ilmaan Oromoo yeroo ammaa kana sagalee kanallee dhaga'an hundinuu jechuudha haala amma deemaa jiru kana kaayetiin kan ilaaluu qaba. Jecha namaatiin osoo hin taane hoogganaan dhaaba namni Oromoon tokko deeggaruu yoo inni waan gaarii dubbates waan hamaa dubbates hooggana sana faana jijjiiramuu osoo hin taane kaayyuu safaana deemee yoo ilaale waan amma deemaa jiru nan hubata. Garuu jecha namaatiin nama hordofee nama jala deemee yoo namni kaayyuu jijjiirate faana jijjiirate yoo ta'e Oromoon ammas gabrummaa waggaa 100 uummata Oromoo irratti dabaluu deemti. Kanaaf Oromoon bakka jiru dammatee walii birmatee gara qabsoon bilisummaa Oromoo kun itti galii isaa qaqqabu yoo waliin furmaatatti hin goone ammas bara baraan boo'u taati. Kanaaf Oromoon osoo goota qabu osoo qeerroo qabu bara baraan boo'uu hin qabu amma lubbuun keenya wareegamutti qabsoon keenya itti fufuu qaban jedha. Achinis maqaa uummata Oromoo kabajamaan galatoomaa isin jechuun barbaada. Odeeffannoon amma isiniif dhiyeessine kun haala Oromoonni konyaa Jimmaa keessa jiran odeeffatuuf gamasitti bilbilee odeeffannoo arganneedha. Oromoonni konyaa Jimmaadhaas akkuma Oromoota lixatuu lama ba'a Harargee fi lixa Harargee addatti ammoo akkuma gannoottan lamaan kana Oromoota lixa Oromiyaa konyaalee Maccaa 4 konyaalee Gujii 2 fi Booranaa